qabsichi qabsoo haqaa osoo hin taane qabsichi qabsoo faayidaa dhuunfaati. Eeruu kanuu kennuun baay'ee qaba. Uummatuma keessa rakkoon. Inni gaafatamu Oromoo, inni gaafatu Oromoo. Eeyoo fallolaa turen nama tokkotti bilisa baasuudhaan lolan marroo sinnasu. Waraannas yoo ta'e, istooraan uummata illee yoo ta'e, saddeetanii istooraan ajjeesan. Uummanni Oromoo bilisummaa barbaadu hin qabu. Bilisummaan kanuma. Nagaan ba'ee nagaan galuun bilisummaa. Wanti biraan tokko hin jiru. Maqaan kee Aadam Leenjisoo jedhama. Maqaan koo Agarii Beekatan jedhama. Bilisummaa Abtaamaa Ajibtaati. Ani maqaan koo Muhammadina jedhama. Akkattiin jalqaba duraa gara moona waraana bilisummaa Oromoo gara shanirra gara nama kame ani taate uummata Oromoo tirate ta'uu fi gaafa jalqaba duraa ala teenya ilaallu fi gaafti keessa seenne ilaallu tokkoo miti. Garaagarummaan kana gidduu jiru fagoodha. Walillee na qabu. Uummata Oromootiif gadi ba'ee qabsaa'eedha garuu qabsoon gaggeeffamaa jiru qabsoo uummata Oromootiif gaggeeffamaa jiru miti. Hagan argee keessatti Oromoo qabsoofna jennee Oromoo irratti qabsoofna. Oromoo bilisa baafna jennee Oromoo gabrummaa keessatti hambifne. Innis maali yoo jettani dubartiin ulfaa ajjeefamuun abbaan manaa ilma keetti milishaadha jedhamee gaffuudhamee du'uun ilma keetu kaabineedha jedhamee gaffuudhamee du'uun gabrummaan kanaa waliin hin jiru. Qabsoo guddoo deddeemaa ture faayidaa isii tokko jala dhabeennaani bakka naaf ta'uu dhaddeenyaan galee maatii guddawwan dhadheen galannaan galee. Eegii galeerraa namtuulee nan qunnannee akka duraan naan jedhanitti makalaaqaan nama jeetti naan jedhaan tura waan akkasiisun tokko hin jirtu. Qulqullinnummaa akka garaa kiyyaan baasee hangaleen qulqullinnummaa san keessa jiraadhalle rakkoon tokko nan geggeessine rakkoo an dur geggeessaa ture rakkoo hantu. Qeerroon sun waan hin taane hojjechaa turte ammachi keessatti ilaalaan tures beekasii. Nannaqee nani dadhe. Waraanaaf qeerroon immoo garaa yeroo ittiin jedhee ilaalee raadhee gaafa nasichi deebi'u qeerroon kun hojiin isaanii sirrii miti. Erganii dadhees. Erga leenjee ba'ee maal jedhee waraana ta'ee amma ga'een komaan dhukaasu duwwaadha. Loluu duwwaa. Isa kana gaafan taa'ee ilaalu hoo inni kun kanan fuudha sanan cabsa. Amma baankii hin cabsina amma. Baankii hin cabsina. Gaafa cabsinu birrii sana qondaalli keen fuudha. Miseensa iyyeessa aatii cabsite raattee dhaqee gara gamaatti gamana salfiidhaan hidhamee sharaa lafa bu'aa hin sakatta'amtaa jechuudha. Waan sana eentu fuudha qondaala fuudha. Birrii miti sumnii tokko arguu dandeessu ati miti. Gocha suukaneessa hojjeta waraanni shanee kun jechaadha. Gocha suukaneessa gochi inni hojjetu gocha gara jabeessa gocha saba Oromoo irratti eegame gocha guddaa hojjeta jechaadha. Sababni isaa qeerroo bakka guddaatti eegamu qeerroo uummata isaallee jijjiiretooni saba isaallee jijjiiree uummata isaa jijjiiree bakka guddaatti hin ba'a jedhee eegamu. Ati minishaadha rireeshinii qabdaa yookaan poolisiidha rireeshinii qabdaa kootteedhaani saddeetidha. Yoo saddeeti deemanuu halayyaa gubbaarra dhaabete ajjeesa. Kun immoo uummata Oromoo akkas gochuurra hin eegamu kun hin eegamu maali yoo jedhee seena waraanni kun hojjechaa jiru seena gocha suukaneessa gocha uummata Oromootiin eegamne hojjechaa jira waan ta'eef. Garaa koo kan na gute karaa dhaabbatee miiliyoona nama gaafachuu konkolaataa dhaabee 500,000 700,000 miiliyoona tokko gaafachuu kan garaa koo na kutee na jibbisiise. Makiina kana yoo tokko karaa keessa dhaabachiisaa ture baay'ee dhaabachiisaa ture dhugaa dubbachuuf ilma namaatti dogongoruun jira. Baay'ee dhaabachiisiis namticha tokko jadha fuudhee deemaa kaabineen jedhama fuudhee na deemeen 200,000 fuudhee 50 gaafataa ture. Namni kun yoo fedhe harree takkatti qaba. Gosaaf warraa walta buusanii nuu fidaa ture. Nyaanni waan akkasii illee. Amma aan kan na ilaallatu kan keessuma kan jibbe ammati fakkeenyaaf kaabineedha yookaan manaajira wayidha. Sin dhufee si fudhadhaan birrii miiliyoona tokko fidii. Kan kanarraa hin duune waan sababa kaabineetaatiin kun ilmaan Oromoo miti biyya diinagdeedhaan biyya dorgommeedhaan waliin guddataa jiru Oromoon keenya garuu ilmaan Oromoo keenya rasaasaa wayyaachaa jirti kunis maal sababa sammuunsa tokko ta'uu dideef kun aangoo natu qabata kun natu ushaa. Waraannas yoo ta'e istooraan uummata illee yoo ta'e saddeetanii istooranii ajjeesan.
birrii jaala kiyya beela'ee naan jennaan hoo nyaadhu naan jedheeni birrii fuudhe keessa birrii 100 kenne. Maafi nyaattee dhee hoogganaan ijjeese. Isa jijjeese. Tasfaan kiyya guddaa jaala beela dheebuu leenjii waliin baane isa bira ajjeese. Garaa keessa qabadhee guyyaa 2 darree sadaffaa gale. Wanni garaa koo keessaa nan baane gocha suukanneessaa garaa koo keessaa nan baane ija koo dura deddeemaa hafu dubartiin ulfaan ajjeefamuu caalaatti wanta na aarsu jiru. Haadhi koo haadhi dhiiraa haati Oromoo ulfaan du'uurra bara 2015 nyaapha jedhamee najjirraa fuudhamee osoo deemtuu karaatti dadhabbiin irraa ba'e. Ulfi dadhabbiin irraa ba'e dadhabbiin waliin sanaan duute. Qaqqabamteen awwaalamne jechuudha bakka bakkeetti hafte. Kana caalmaa wanti garaana koo na kutuu hin jiru. Diinagduma hojjechuutti gattaa'e fedhii dhuunfa ofii qabsaa miti qabsaa qabeessa miti qabsoon gaggeeffamaa jiru qabsoo dhuunfati gaggeeffamaa jiru qabsoon dhuunfa gaggeeffamaa jiru uummata Oromootiif yoo gadi ba'e uummata Oromootirraa maallaqa illee saamu miliyoona tokko fedhiin jedhuun ani ofii ga'uutti jechaadha qabsoo kanatti ofii kiyyaafan dabalame kaayyoon na fidee gadi na buuse kaayyoon sun sirrii miti adeemsa uummata Oromoo kana gara fuulduraatti illee of fudhatanan fedhii kiyyaanan keessa deebi'e. Dhidhina sammuu kiyyaanatti mul'isee naan macarrashaan obboleessi kiyya kufee jennaan qattee dheegale bakka. Ilmaan abbaa tokkoo teene lakkuu dhalallee inni waraana waliin seenu. Waggaa 3 walii wal hojjechaa turre. Waggaa 3 san keessa faayidaa kophee malee deemee beeka guyyaa 4 kophee malee deemaa ture. Miseensi loluu mirgi inni qabu tokko hin jiru. Loluu dhuguu nyaachuu qabu. Ani deebi'eemi eegi qabsaa qabeessa ta'e maaltu beeksisa keenyallee manaasa fudhachiise. Haadha xiyyaa fudhatee obbolaayyaan kiyyaa nama lama fudhatanii naa bilbilan. Hidhannoof qawwee fiddee dhuftu malee haadha keetti obbolaan keetti ajjeesnee naan jedhan. Ajjeesa hin jedheen. Sin isaan ajjeesanii dooni uummanni Oromoo guyyoo tokko kan ta'u ta'e haadhiif abbaan obboleessa kan wal nyaatu kun tokko ta'e isaan ajjeesatuun Oromoon tokko haa ta'u hin jedheen. Amma immoo waluma isaaniitti walitti ka'anii immoo haa ila sabbatumti uummata Oromootti hiikatu yommuu deebi'ee walitti ishee kaasaa jira moo kaasaa hin jiramu? Kaasaa jira garmalee kaasaa jira walitti ilaalaa hin jira. Hooggansa dhabeetti dhiisee badaa jira inni kan citaa jira inni kan saamtuu ta'aa jira achi gora xumura ishee sadatti ree lafa dhattuun qabdu hinuma dhufti. Innis maal yoo jettani as taa'ee intala biyya alaa baafachuu as taa'ee biyya alaatti mana ijaarrachuu as taa'ee magaalaa babbareedaa tokko keessatti mana ijaarratee badee achitti deemu inni. Maqaan isaa immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhama. Eeyoo fallolaa turen nama tokkotti bilisa baasuudhaan lolan marroo sinoosu. Kana isa jiraachifneerra qondaalota warra ta'an jiraachifneerra isaanii. Nuun garuu waan tokko wanti bu'aa nu taate amma maallee. Dhaamsana dhaamu waraana gadafeefillee miseessafillee achi keessatti akkanuma dhiiga dhangalaasanii wareegaman kaffalanii mootummaa sisi mataa si jaalataa akka gara kana dhuftuun jedhaan inni warra achitti hafeefillee. Dhaamsi numarra qabu akka hiriyoota xiyyaatiif nagaa fayyaan galtee akkasiin jiraattu hin dabarsaaf. Dhaamsa isaanii qabu galanii mootummaa kennatanii siyaasa kamirraa bilis ta'anii baratanii jiraachuu hordofii hojii galanii. Uummanni Oromoo bilisummaa barbaadu hin qabu. Bilisummaan kanuma. Nagaan ba'ee nagaan galuun bilisummaa. Wanti biraan tokko hin jirtu. Uummata maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin meeshaa baatee adeemu kana dhaamsii annaamu akka inni kana nagaatiin dhufu. Labsii mootummaan labseen akka inni dhufu. Akka inni dhufee tokkummaa uummata isaatii wajjin ijaaree mootummaa wajjin qabsoo kana waliin mootummaa kana wajjin hojjetu kan hin dhaamuuf kana malee hin jiru. Kanuma naamaaf jechuudha. Amma mootummaan waan irra jiru duwwitti kaayyoo isaa akeeka isaa kana duwwitti nu agarsiifatu mootummaan kana booda nu mootummaa wajjin aan akka kotti ba'ee galee mootummaa wajjin Itoophiyaa ijaarrannee wanta inni hojjedheen walii wajjin taane isa sana dhiibinarraa kaasu anis isa teellaan jira sana dhiibinarraa fageessuudhaaf illee amma anatu isaaf diina utuu nuun nu arganii nuun nu ajjeesu malee isiitti hin boonne beektu nu idiinni erga nuun duunee isiitti darbusini utuu nu dhaga'anii utuu nu arganii
Kanaafiyyuu kana wal taanee mootummaa wajjin kana biyya balleessinee ofii keenya Itoophiyaa keenya biyya daawwatamuu malu gochuu dandeenya.